Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan cufatti isin qabu sagantaa sagalee bilisummaa Oromoo irraa keessatti qophiilee qabnu walduraa duuba isaanii isin beeksifna jalqaba oduutu isiniif dubbifama. Oduutti aansuudhaan hubachiisa gamtaa Afrikaatiin kenname ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahe gama keessaniin geenya. Baroota dheeraadhaaf mallattoolee Itoophiyaan ittiin beekamtuu fi kan eegee addunyaas ishee taasise beelaaf lola. Beelliif waraansi har'allee mallattoo Itoophiyaan addunyaa irraa ittiin beekamtuudha. Beelli biyya kana keessatti ummatoota miliyoonota hedduu harcaaseera. Har'as beelli biyyattii mudatee jira. Addacha Oromiyaa keessatti ummata keenya haalaan hubaa jira. Hongeen jiraatus beela kana hammeessuuf babal'isuu keessatti hammeenyi mootummaan dalagu qooda guddaa qaba. Bittoota Itoophiyaa kaleessa beela meeshaa siyaasaa godhatanii ummatoota ittiin fixaa turan. Har'as Oromiyaa keessatti beelli akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamaa jira. Qophiin beela Itoophiyaa keessaa kaleessaa hanga har'aa bifa gabaabaan qindeessine ibsa adda bilisummaa Oromoo taanee isiniif dhiyaata. Xumura irratti immoo waltajjii agarsiisa aadaa Oromoo Kanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Edmontonitti yeroo jalqabaaf hayyama argachuudhaan agarsiifameef Daayirektara ta'uun kan hojjetaa turan Jaal Darajjee Galataa waliin af-gaaffii geggeessine kutaa lammaffaa fi isa xumuraatu isiniif dhiyaata. Jalqabarraa hanga xumuraatti isin wajjin turaa isiniin jecha amma gama oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaannetti isin dabarsina. Irra deebiidhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin ani Ibsaa Gaaddisaati. Oromiyaa keessatti mormiin qindaawaan dhaabbata Safaariikoom mudate. Waggaa tokko dura caalbaasiidhaan dorgomee Itoophiyaatti tajaajila teelee kennuuf mo'atee hojii eegaluuf adeemsarra kan jiru dhaabbanni Safaariikoom uummata Oromoo mufachiisaa jiraachuu namoonni hedduun saaxiluun mormiin qindaawaan marsaa miidiyaa hawaasummaa irratti isa mudatee jira. Dhaabbatichi Itoophiyaatti siim kaardii yookiin sarara bilbilaa gurguruu irraa haga tajaajila teelee mara kennuuf deemuu yeroo adda addaa ibsaa tureera. Haala kanaanis jalqaba kana hojjettoota dhaabbataa 1,000 qacaruuf beeksisa baasee tureen haga ammaatti namoota 500 qacaree jira. Finfinnee dabalatee magaalota Itoophiyaa 25 keessatti waajjira banachuuf yeroo ammaa adeemaa akka jiru ibsameera. Magaalota 25 keessaa 10 magaalota Oromiyaattis jedhameera. Ta'ullee dhaabbanni kun namoota maqaa Oromoo qabanii fi afaan Oromoo dubbatan qacaruu diduu fi magaalota Oromiyaa keessatti barjaa isaa irratti akkasumas tajaajila adda addaatiif afaan Amaaraa fi afaan Ingilizii malee afaan Oromoo fayyadamuu lagatee jira jedhu namoonni itti dhiyeenyaan beekan. Sababa yommuu gaafatamanis dhaabbatichi kan federaalaa waan ta'eef afaan federaalaa fi kan idil addunyaa qofaatiin hojjetaa jedhanii deebisu. Hojjettoota qacaruufis bakka bu'aa dhimma qacarrii yookiin qunnamsiisaa hojjetaa fi hojjechiisaa kan Itiyoo Jobs jedhamu bakka buufatanii jiran. Bakka bu'aan yookiin ejentiin kun ammoo warra jibbiinsa Oromootiin guutaman ta'uun namoonni waan kana hordofaa turaniif jiran ni dubbatu. Akkanaan bakka buutonni kun namoota maqaa Oromoo qabanii fi kan
kanneen afaan Amaaraa sirriitti hin dubbatan jedhanii shakkan yoo ulaagaa qacarrii guutanillee hin qacarsiisan jechuun komiin bal'aan ka'ee jira. Dhaabbanni kun ilaalcha dogoggoraa fi loogii sabummaa irraa of sirreessee karaa qajeelummaatiin hojii isaa itti fufuutuu irra jira jechuun aktiivistoonnii fi beektonni adda addaa yaada isaanii karaa iimeelii dhaabbatichaa fi kan hogganoota dhaabbatichaatiin dhiyeessaa fi akka jiran ibsameera. Haa ta'u malee dhaabbatichi rakkoo isaa furuuf eeyyamamaa akka hin taane namoonni mufii qaban ibsachaa jiru. Tajaajila teelee kennuudhaan haga ammaatti Itoophiyaa keessatti mootummaadhaan kan hoogganamu dhaabbata Itiyoo Telekoom qofa ture. Erga dhaabbanni Safaariikoom caalbaasii mo'atee adeemsa eegaliyaas Itiyoo Telekoom morkataa argachuu isaati. Safaariikoom dhaabbata dhuunfaa damee Voodaafoonidha. Gujii Bahaa Ona Liibanitti namoonni beelaan lubbuu dhaban jiraachuu maddeen gabaasan. Gujii Bahaa Ona Liiban ganda 8 irraa uummata buqqa'ee karaa irratti beelaa fi gidiraa hamaatiin rakkataa ture keessa kanneen maqaan isaanii armaan gaditti tarreeffame kun warra beelaan lubbuun isaanii darbe ta'uu ragaan arganne ifa godhama. Xuuruu Jaldeessaa Daraasaa, Seentunaa Roobaa Dambii, Caaltuu Badhaadhaa Goobanaa, Diintuu Boruu Miixaa, Seentunaa Huseen Haroo, Sumunee Waannis Sirbaa, Badhaatuu Haayiluu Dikoo, Sirbituu Aanolee Nageessaa, Shunburgee Dooree Lookoo, Saadiyyaa Holkoo Abbaa Kitoo kanneen jedhaman sababa beelaan lubbuu dhabaniiru. Bulchaan godina Gujii Bahaa yeroo darbe OBN fi miidiyaa biroo irratti namoonni beelaan lubbuu dhaban godina sana keessa akka hin jirre dubbatanii turan. Aanota akka Sabbaa Boruu fi Wadaraa keessattis torban darbe namoonni 20 ol ta'an beelaan lubbuu dhabuu odeeffannoo ragaa qabatamaa waliin bahee ture. Godina kana keessatti balaa beelaatiin namoonni du'uun kanaan ona sadaffaa keessatti mudachuu isaati. Dhaabbileen gargaarsaa yoo hatattamaan uummata kana dhaqqabuu baatan balaan beelaa kun namoota hedduu fixuuf akka deemu ibsamaa jira. Kibba Bahaa Oromiyaatti hidhaan lammiilee Oromoo fayyaaleeyyii irra gahu hammaatee itti fufe. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii Lixaa Onaa Daabbaa Gandaa Huntee Aloolaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartuu jedhuun gaafa wiixataa hagayya 8/2022 ganama sa'aatii 12 yookiin sa'aatii 6 AM'tti maatii tokko abbaa warraa Amaana Aliyyii, haadha warraa Haliimaa Gudeelchaa Bu'ii, daa'ima isii waliin bulchaan ganda Qaasim Aliyyi, milishaa gandaa dabalatee kaabinee fi kaadiree badhaadhinaa osoo hin hafin mana weerarsiisuun hidhaatti darbatee jira. Akka firoottan isaanii jiran Qaasim Aliyyi bulchaa ganda Huntee Aloolaa gosa Huntee Balbala Baalee, Idiree Eebbaa Qaabatoo basaasaa ergamtuu milishaa gandaa waliin uummata dararaa jiru gosa Huntee Balbala Hindheeyyii, Gabiishaa fi milishaa gandaa gosa Huntee Balbala Baaleedha. Namoonni maqaan isaanii armaan olitti caqafame dabalatee kaabinee fi kaadireen badhaadhinaa uummata dararuun bahaa fi gala dhowwaa jiru jedhu uummanni ganda Huntee Aloolaa. Baatii 2 oliif dabballoonni jaarmiyaa baahoo leenjii gosa adda addaa fudhataa turan eebbifamuun gabaafame. Dabballoonni jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo Finfinnee baatii 2f leenjii gosa adda addaa fudhachaa turan hagayya 7/2022 leenjii isaanii xumuruun eebbifamanii jiru. Adda bilisummaa Oromoo haala akkaan ulfaataa yeroo ammaa kana keessatti leenjitoota kana barsiisee kan eebbisee hoggaa ta'u leenjitoonni kunneenis jaarmiyaa Finfinnee fi naannoo ishee jabeessanii akeekaa fi kaayyoo abaa'oo galmaan gahuuf ciminaan kan hojjetan ta'uu sirna kanarratti dubbatanii jiru. Sirni eebba dabballoota jaarmiyaa Finfinnee kun akkuma aadaa Oromoo eebba maanguddootaatiin kan eegale hoggaa ta'u yaadannoon sammuu gootota wareegamtoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoof wareegamaniis taasifameera. Itti aansuun leenjitoonni kunneen eebbuu seenaniiru. Sirna kana irraa qooda kan fudhatan hogganoonni adda bilisummaa Oromoo fi leenjistoonni ABO haala dhaabaa fi haala yeroo irratti akkasumas dhimma ijaarsaa irratti haasawaa taasisaniiru. Dhimma ijaarsa jaarmiyaa irratti leenjifamtoota kanaaf ibsi bal'aan laatamee jira. Wallaggaa Lixaa Ona Gullisoo keessatti waraanni BP namoota nagaa reebuun dararaa jiraachuun dhagahame.
Akka gabaasa maddeen sagalee bilisummaa Oromootti waraanni PP hagayya 7 bara 2022 ona Gullisoo bakka addaa Diillaa Gogolaa jedhamu irraa ka'ee godina Qeellam Wallaggaa Limixii fi gandoota magaalattii jala jiran irratti dhukaasa banuun kanneen humna qaban gara bosonaatti oggaa baqatan hawwanii fi daa'imman akkasumas kanneen humna hin qabne ammoo waraana kanaan hedduu dararamanii jiru. Kanneen reebichi irra gahee miidhaman illee wal'aansa akka dhorkataman gabaafameera. Qabeenyaan uummataa manaa fi dunkaanota adda addaa keessa jiru murna kanaan cabsamee saamamaa akka jiru maddeen ifoomsaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofaa. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduu isin dhageessuun jalqabeetti fufa. Hubachiisa gamtaa Afrikaatiin kenname ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa hagayya 8 bara 2022 kenname gama keessaniin geenya kunooti. Hubachiisa gamtaa Afrikaatiin kenname ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo hagayya 8 2022 Finfinnee. Duudhaan bu'uuraa adda bilisummaa Oromoo dhimmootni walitti bu'iinsaa fi siyaasaa kamuu yeroo maraa karaa nagaa akka furaman hordofa. Haaluma kanaan addi bilisummaa Gamtaan Afrikaa ibsa hagayya 4 2022 baaseen ibsi sun guyyaan isaa dogoggorsaa adoolessa 29 2002 jedhas. Tilmaamaa fi yaada dogoggorsaa kan dhugaa maqsu sadarkaa jaarmiyaa ardii Afrikaatti hin eeggamne raawwatee jira. Qaamni walabaa tokko jaarmiyaan gamtaa Afrikaa qaama kamiifuu akka hin loogne dhugaaf akka dhaabbatuu fi xiinxala waliigalaa qaamolee walitti bu'iinsa kana uumanii fi hirmaattota walitti bu'iinsa ta'an irratti hundaa'ee yaada kenna jedhee eega. Gamtaan Afrikaa walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiru saba irratti kan xiyyeeffate qofa godhee ibsaa jira. Uummattoonni eenyummaa garaagaraa qaban hedduun walumaa gala Oromiyaa keessattii fi addatti lixa Oromiyaa keessatti ummata Oromoo waliin karaa nagaa qabeessa jiraachaa jiru. Yeroo dheeraa dura irraa eegalee simannaan nagaa michoominni fi eeggumsi gareelee Oromoo hin taaneef taasifamu qaama aadaa ummata Oromoo isa beekamaadha. Dhalattoonni garee Amaaraa waggoota 30 darbaniif naannoo Oromiyaa keessa irra caalaas bakkoota gamtaa Afrikaatiin eerame keessa jiraachaa jiru. Yeroo kana keessatti badiin isaan irra ga'es ta'ee komiin isaan kaasan hin jiru. Sababni isaas rakkoon homaatuu waan isaan irra hin ga'iniifidha. Lolli waraana jalqabaa bara 1980 irraa eegalee humnoota bilisummaaf lolaniin geggeeffamaa tureera. Kanaanis ummata Amaaraa dabalatee namoota nagaa irratti miidhaan qaqqabuu isaatiif gabaasni dhiyaate tokkollee hin jiru. Paartiin Bilisiginnaa wayita walitti bu'iinsi uumamu furmaata siyaasaa kennuurraa baqachuuf akkasumas gaaffii siyaasaa falmattoota haqaa kan bilisummaa simachuu diduuf jecha walitti bu'iinsa sana walitti bu'iinsa sabaa fakkeessuuf yaalaa jira. Gamtaan Afrikaa ejjennoo fi yaada dogoggorsaa paartii biyyaa aangoo bulchuu Itoophiyaa harkaa qabu kana tumsee wayita arginutti gadda guddatuu nutti dhaga'ama. Kunis jaarmiyaan ardii Afrikaa bakka bu'e kun loogummaa hin malle mul'isaa jiraachuu isaatiif shakkii olaanaa uuma. Haleellaa Gambeellatti ta'e hordofee namoonni 100 ol ta'an baay'inaan garee saba Amaaraa irraa ta'an deebiin gabaasaa turan. Gamtaan Afrikaas gabaasutu
irra ture jenna. Finciltoonni hidhatan kaampii loltoota mootummaa irratti haleellaa erga geggeessanii booda ajjeechaan magaalaa Gambeellaa keessatti geggeeffame finciltoota deeggartu sababa jedhuun jiraattota ilmaan Oromoo nagaa Gambeellaa irratti kan xiyyeeffate ture. Loltoonni mootummaa hidhannoo guutuun bobba'an mana manarra deemanii Oromoota irratti haleellaa sanyummaa raawwataniiru. Gochi hammeenyaa kunis ragaa viidiyoon mirkanaa'eera. Akka fakkeenyaatti dargaggeessi Oromoo harki isaa dugda duubatti hidhamee miseensota poolisii naannoo Gambeellaatiin irra deddeebiin itti dhukaafame ajjeefame kanaaf ragaa fi mirkaneessa gahaadha. Ibsi loogiin guutame gamtaan Afrikaa kenne kun shororkeessummaa mootummaa kan deeggaruu fi raggaasi ta'uu isaatti gadda gudduutu nutti dhagahame. Gamtaan Afrikaa haqa kanneen qajeelchee gochaa loogummaa isaa kanarraa akka of sirreessu jabeessinee dhaammanna. Kanaanis gamtaan Afrikaa yoo xiqqaate rakkoo impaayeratti duruma wal xaxaa ta'e ittuu caalatti hammeessuu irraa akka of qusatu ni dhaammanna. Injifannoon uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Finfinnee hagayya 8/2022. Yeah.
yeroo ammaa impaayera Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 29.7 beelaan miidhamuu fi gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadan UNICEF gabaaseera. Akka gabaasa UNICEF kanatti namoota miliyoona 29.7 keessaa miliyoonni 12.4 ol daa'immanidha. Torbanoota lamaan darban keessatti ammoo Gujii Ba'aa, Aanaa Sabbaa Boruu fi Waadaraa keessatti namoonni 20 ol beelaan du'uunis ni beekama. Bulchaan godina Gujii Ba'aa fi hoogganoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo beelli jiraachuu fi namni beelaan du'aa jiraachuu waakkataa jiran. Sirnoota dabran keessatti beelli balaa akkamiitiin akka uummatatti dhufaa ture, sirni aangoorra jiru beela uummataa kana akkamitti ilaalaa ture, beela sanirraa bu'aa siyaasaa maal argataa turan kan jedhu hanga tokko isiniif qooduu yaala. Addunyaa kanarratti beelli sababoota adda addaatiin mudachuu danda'a. Hongee fi balaafamni dhukkuboota daddarboo sababoota beela fidan ta'anis Afrikaa keessatti addatti ammoo impaayera Itoophiyaa keessatti beela akka meeshaa waraanaatti yookaan akka tarsiimoo siyaasaatti fayyadamuun aadeffatameera. Hongee fi dhukkuboonni daddarboonuu Afrikaa keessatti gocha mootummoota abbaa irreetiin dhufu ta'aniiru. Bosonoota mancaasuudhaan investimentii mataa isaaniif oolfachuu, gubuu fi dhibeewwan daddarbaa fiduun uummata isaan dura dhaabbatee isaaniin mormuu ittiin fixuun mootummoota abbaa irree Afrikaa biratti baratamaa ta'eera. Beela bara Minilik bara 1888 hanga bara 1892. Sirnoonni impaayera Itoophiyaa duraa duubaan hanga irraa bulchaa turan yakkoota daangaa hin qabne uummata irratti raawwataa turan. Kan afaan qawweetiin ajjeesan isaan gowwan kannaan uummata beelessanii gargaarsa namummaa irraa dhorkuun uummata kuma dhibbootaan fixaa turan. Har'allee sanumatu ta'utti jira. Akkuma Minilik lammeeffaan impaayera Itoophiyaa afaan qawweetiin bituu fi uummata Oromoo irratti lola koloneeffannaa labseen uummanni kuma dhibbaan lakkaa'amu beela hamaatiin dhumuu eegale. Bara 1870moota keessa Oromoota Walloo fi Tuulamaa akkasumas Maccagam tokko erga weeraree koloneeffatee bara 1880moota keessa Ilmaan Sikkoo Mandoo fi Ixuun Baannaa, bara 1890moota keessa ammoo Gujii fi Booranaa kan weerare Minilik akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1889 guutummaa impaayeratti afaan qawweetiin weeraree mootii yookaan nugusa Itoophiyaa jedhee of moggaasee aangoos dhuunfate. Uummanni hojii idilee ittiin of jiraachisu hojjetachuun hafee lubbuutiin jiraachuufuu carraa dhabe. Sirni weerartuu Minilik loonii fi beelladoota kumoota dhibbaan lakkaa'amu uummata Oromoo irraa saamuun oomisha uummataas irraa fudhachuun uummata beelaaf saaxilaa tureera. Bara sirna bittaa Minilik keessa yookaan bara 1888 hanga 1892 beelli uummata hedduu fixuudhaan yeroo sanitti addunyaa irratti sadarkaa duraa qabate 1/3 baay'ina uummata yeroo sanii fixeera. Yeroo sanitti baay'inni uummataa miliyoona 30 ture yoo ta'e kan beelaan dhumatee miliyoona 10 ta'a jechuudha. Beelli bara kanaa bara hamtuu yookaan evil day yookaan afaan Amaaraatiin kifuuqan jedhamees beekama. Uummata sirna bulchiinsa isaa fudhachuu didee lolee injifachuu dadhabnaan qabeenya isaa saamee akka hojjetatee of hin jiraachisne gochuun beela akka meeshaa waraanaa guddaatti fayyadame. Minilik kana bira dabree ogeeyyii fayyaa warra adiitti fayyadamuun dhibee daddarbaa maariyyee jedhamu biyya alaarraa fiduun akka uummata Oromoo keessa tattamsa'u gochuudhaan namoota 60 ittiin fixeera. Beela bara Haile Sillaasee bara 1972 hanga 1973. Bara Haile Sillaasee uummanni lafa hin qabu. Lafti guutummaatti kan aanga'ootaa fi qondaalota mootummaa Haile Sillaaseeti. Naannoo Amaaraa fi Tigraay ammaa irraa kan hafe uummanni lafa aanga'ootaa fi qondaalota mootummaa san qotee fi waan oomishee isaan gabbarurraa hanga xiqqoo irraa hafteen of jiraachisa. Waan qonnaa fi horsiisa horii irraa argamu irra caalaa aanga'oo mootummaa lafa san dhuunfatee jiruuf kennee hanga xiqqoo fudhata. Uummanni keenya lafuma isaa sirna weerartuu Haile Sillaaseetiin saamamee deebisee laficha kadhaadhaan dafqee qotee isaan nyaachisa. Aanga'oonni Haile Sillaasee Maqaaraas, Qajjaazmaach, Dajjaazmaach, Baariyaan Baraas jedhamanii waamaman qonna walakkaa waggaa ol uummanni dafqee calleessee manatti geessuufiin badhaadhanii jiraatu.
lafuma sanuu akka uummanni keenya qotee isaan gabbaree kan hafeen of hin jiraachisneefuu yoo fedhan qe'ee isaaniitii fira isaanii fidanii irra qubsiifataa turan. Haala kanaan uummanni keenya dafqa xuruursee gannaa fi bona hojjetee mana qondaalota sirnichaa dhangaa fi horiiwwan gagabbatootiin guutee ofii agabuu bulaa ture. Kana malees uummanni sirna roorrisaa kana ofirraa kaasuuf fincilee yommuu lolutti waraanni Haayile Sillaasee manaa fi qabeenya uummataa gubaa fi saamaa ture. Bara 1960moota keessa yeroo Jeneraal Waaqoo Guutuu sirna san irratti ka'uun lolaa turetti Haayile Sillaaseen humna qilleensaa fi waraana lafoo fayyadamuun qe'ee Oromoota Baalee hedduu gubee balleessaa ture. Qabeenya isaanis baay'ee saamuun uummata beela hamaatiif saaxileera. Uummanni mana maleessa ta'ee qe'ee isaarraa buqqa'eera. Haala kanaan uummanni keenya lolaa fi beelaan dhumataa ture. Sirna gabbarsiisaa dafqa uummataatiin jireenya qananii jiraataa uummata beelessu kanarratti dabalata hongee bara 1971 mudateen uummanni impaayeratti addattammoo uummanni Oromoo bara 1972-73 beela hamaa keessatti kufe. Uummanni miiliyoona tokkoo ol ta'us waggoota lamaan kana keessatti beelaan dhumeera. Yeroo uummanni miiliyoonaan lakkaawwamu beelaan dhumataa jiru sanitti bara 1973 Haayile Sillaaseen yookaan Tafarii Mokonnoon doolaara miiliyoona 35 baasee mootummoota biyyoota alaa affeeree waggaa 80ffaa guyyaa dhaloota isaa kabajataa ture. Uummanni waan nyaatu dhabee karaa irratti kukkufee du'uun lafeen namaas dirree irra akka guute seenaan ni hima. Gama biraatiin jiraattonni Finfinnee fi uummanni addunyaa akka uummanni beelaan dhumaa jiru akka hin dhageenyeef dhoksaa tureera. Miidiyaa irratti waan guddinaa fi cimina aangoo isaa qofa lallabata. Boodarraa beelli uummata baadiyyaa fixee uummata magaalaa Finfinnee irrattis rakkoo dhiyeessii midhaan nyaataa waan fideef ol ka'uu gatii midhaan nyaataa raadiyoodhaan dubbachuuf dirqame. Miidiyaa biyya Biriiteen yookaan BBC dabalatee miidiyaaleen addunyaas beelaan dhumaa jiraachuu uummata impaayera Itoophiyaa gabaasuu eegalan. Beelaan dhumuu uummataa kun akkuma saaxilamuu eegaleen barattoota yuunivarsiitii Finfinnee warraaqsaaf kakaase. Kunis uwwisa miidiyaalee addunyaa argataa deeme. Televezyiinii biyya Biriiteen yookaan BBC irratti gaazexeessaan Joonaatan Dimbileebii jedhamu beelaan dhumachuu uummataa Haayile Sillaasee irratti mormii akka kakaasee babal'isee gabaasaa ture. Sirni faashistii uummata isaa miiliyoonaan lakkaawwamu beelaan fichisiisee ofii ammoo maallaqa doolaara miiliyoona hedduu baasee mootummoota biyyoota adda addaa affeeree waliin dhiichisu barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo mufachiisee qabsoof kakaase. Sababni guddaan beelaan dhumachuu uummataa kun uummanni lafa qotatee fi horii irra horsiifatee ittiin of jiraachisu dhabuu waan ta'eef qabsoon lafti qonnaan bulaaf yookaan laandituu tiileer jedhu daran jabaatee itti fufuun kufaatii sirnaa Haayile Sillaasee saffisiise. Qabsoo kana keessatti of makuunis qondaalonni waraanaa Haayile Sillaasee akka koreetti yookaan afaan Amaaraatiin dargii jechuun of ijaaranii qabsoo Haayile Sillaasee kuffiise dhuunfachuun aangoo qabatan. Egaan dhaggeeffattoota keenya kutaan tokkoffaa qophii keenyaa hanganuma beela dargii irraa hanga har'aa kutaa lammeeffaatii walitti deebina. Horaa bulaa. Allaattiin gammoojjii osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee lafeen lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Kan durgotee gotaraa guutuu farda hin yoomee tahee kadhatu
jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuu karaa hin beekne akka yaada ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu karaa hin beekne akka yaada ta'u dhumee galaansaa dhabee waan nyaatu. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa kuni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjatee bulaa kuni hafeeti. Abbaan koomee jettee gaafatti immoo nabbaa malee yoom guddatti har'aa boruuf dhufa jettee sossobdi abdiin murannee dhufasaa eedi boora garaan addaa seenimaani wareeree mataan hiraara jiruuni boora garaan addaa seenimaani wareeree mataan hiraara jiruuni. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa kuni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjatee bulaa kuni hafeeti. Imimmaan harmeeyaa hin korree tokkicha deessee bakku'ee dhabdee kan silaa ergattu siin ergamtee humna hin qabneen duydisii jitee osoo jiraattee numan jallifnee ilmi sii kufee karaatti hafee osoo jiraattee numan jallifnee ilmi sii kufee karaatti hafee. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuraarra geenye jirra. Waltajjii agarsiisa aadaa Oromoo Kanadaa kutaa Albertaa magaalaa Edmontonitti yeroo jalqabaatiif hayyama argachuudhaan yeroo darbe agarsiifameef daayirektara ta'uun kan hojjetaa turan Jaal Darajjee Galataa waliin afgaaffii geggeessine kutaa lammaffaa fi isa xumuraa ta'a itti dhiyaadhaa. Tole qooda hawaasa Oromoo biyyoota hambaa jiran keessaa inni tokko Oromiyaa beeksisuudha, hojii dippiloomaasii hojjechuudha, biyya keessatti miidhaa dararaa uummata irra gahu hawaasa addunyaa beeksisuudha. Kana keessatti yoo walitti qabne ilaalle wanni nama hojjetanii hojii Oromoo fi Oromiyaa beeksisuu, aadaa isaa beeksisuu, seenaa sabichaa ifa baasuudha. Kana keessatti qophii amma Edmonton Kanaadaattis ta'e kanarratti agarsiisa aadaa Oromoo yeroo jalqabaaf geggeeffame kanarratti lammiileen biyya alaa lagaan akka argaman gaatuu turte viidiyoo irrattis nutis argaa turre. Isa kana namoota irratti argaman kana waan Oromoo, waan Oromiyaa, waan waltajjii sanaayyuu beeksisuudhaaf hojiin hojjetan maal fakkaata? Akka fakkeenyaatti miidiyaa kam akka ta'e hin beeku malee miidiyaa warra adii tokko hoggaan interviiyuu si godhan argeen ture. Mee kana keessatti waan hojjetan maal fakkaata? Warra dhufan detail waan Oromoo fi Oromiyaa beeksisuu irratti jechuudha. Egaa yoo ilaalle bu'aan karaa hojii dippiloomaasii hojjetame bal'aadha waan kanarratti kanaan wal qabatee jechuudha. Jalqabuma yeroo iyyannu kaasnee hojiin hojjetamaa ture hojii dippiloomaasiiti. Tokko warruma dhimmi kun ilaalu iyyuu
waan Oromoo hubachiisnee amansiifnee hayyama argachuudhaaf waan salphaan hojjenne. Namoonni kun alagaadha. Nun beekanii waa'ee keenya gariin gaafuma nun hidhannee iyyannuu dhagahaniyyuu edda dhagahaniis nun amanne isa kana dhageessifnee amansiifnee fudhachiifnee achii booda murtoo kanarra akka gahan gochuudhaaf kun hojii dippiloomaasii salphaan turre. Edda ta'e booda immoo nutis tarkaanfii fudhataa turre daddafnee hojii gurguddaa hojjenne. Diteeyilii keessa gadi fageenyaan seenuu yeroo hin qabnu gara pirees konfireensii sanaatti hin darba. Pirees konfireensii yookiin immoo sabaa himaalee adda addaa sanarratti ibsa kennuu miidiyaa tokko qofa otoo hin taane gara miidiyaa 4 turanii jira ka jedhan magaalaa kana keessa hundi isaanii argamaniiru. Miidiyaaleen 4 sunuu isaa oli miidiyaan xiqqaan gara biraan jiru garuu gurguddaa ka jedhaman isaan kana Giloobaalii, CTV fa'aa kana kanneen kana fakkaatan Edmonton Journal so isaan kun isaaniif ibsa kennine jechuudha. Achirratti anuu hedduun bakka dalagu haa ta'uu bakka ittiin arganitti TV irratti argine kana waa'ee Oromoo hin beeknu kanaan jedhan magaalaa keessa yeroo hin deemullee jechuudha. Bal'inaan akka baran akka hubatan iddoo adda addaatti waan kun waan salphaa hin turre akka Oromoon itti jiru waan qabnu qophii keenyas qofa osoo hin taane waan ijoo gaggabaabsine ibsine san keessaa waan hubatanii inni qabu jechuudha. So inni sun miidiyaaleen sun akka gaarii dabarsanii ofii isaanii informationii illee gabaabaa amma sanaa fudhatan malee bifa adda addaadhaan bal'isnee laannee turre barreeffamaanis. So sunis bu'aa guddaa buuseera waan Oromoof dhimma Oromoo beeksisuu irratti. Achii booda gara qophii sanaatti otoo hin gahiin ammas isa duraa reception programii ture presidential reception ka jedhamu achirrattis dhiyaannee turre suuraa qofaan mul'isaa turre malee waan ture information isa kaanii hin arganne isinii garuu social media irra pictureota deddeebi'aa turanii achirrattis dhiyaannee bakka bulchiinsi magaalaas argametti bakka buutuun mootii giiftii ishee biyya Kanaadaa bushituu kana kan naannoo kana jirtu bakka buutuun ishee jechuudha kan Albertaa keessa jirtu ishiin illee bakka argamtetti sadarkaa ministeeraa irratti kan jiran member of parliament yookiin bakka bu'oota uummataa akka ta'an illee bakka argamanittis argamne achirrattis hojii hojjenne qabna jechuudha. Achi booda gara qophiitti guyyaa 3 turan kana keessatti yoo dhufne uummanni biyya adda addaa irraa dhufe akkuma silasiin jedhe hedduun achitti argamaa ture. Bakka keenya dhufanii nu gaafataa turan jechuudha waa'ee keenya. Namoota dhimma kanarratti ibsa kennan goonee turre ofii keenyas irratti waan kana ibsa kennaa turre. Isa sirba keenya ilaalan aadaa keenya nyaata keenya dhaannamanii waan meeshaalee jiranii bibbitatanii ilaalanii gaafatanii hubatan malee akka gaariitti nu gaafatanii ibsaafii turre hubataa turanii beekaa turan akkasittiin hin beeknedhu. Even Afrikaa keessa ta'anii waa'ee keenya kan hin beekne hedduu turan. DCU warra biyya biraa jechuudha. Inni kunillee salphaan ture jechuudha. So biyya adda addaarraa warri dhufan kun akka gaariitti nu hubatanii caalaatti immoo fuulduratti illee akka bal'inaan hubachiifnu abdii qabna haa ta'u barreeffamaanis waraqaan kenninee fi afaaniinifis ibsaa turre waan Oromiyaas viidiyoodhaan sagaleedhaanis waraabnee waan yeroo gaaffiin jiruttis dhageessisaa ture gaasaa ifa ta'e achitti mul'atu argamu malee jechuudha. Karaa biraa qaama mootummaa biyya kanaarraas dhufaniif fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa kanaa meeriin magaalaa Edmonton dhufee daassoo yookiin godoo keenya paviileen ka jennu sana keessatti nu biratti argamee nyaata keenya dhandhamee suuraa ka'ee jechuudha waan aadaa keenya ibsu waliin sirba keenyas dinqisiifatee aadaa guddaa akkas miidhagaa ta'u kanaan dura akka hin hubatiin amma caalaatti akka hubatellee
hubachiisee fuulduratti waan gochuu danda'an hundi isaanii waan waldaa hawaasaa keenyatti jajjabeessan sanan dhumaa irratti waliin haasa'anii deemanii akkasumas ammas bakka buutuun ammas hin jedhe kun mootittii kaa'oyin giiftii ka jedhamtu bakka buutuu waliigalaa kan biyya Kanaadaa biyyoota biraallee bulchifsan kan as Albertaatti bakka buutuu ishee taatee jirtu jechuudha. Kan miidiyaa irratti illee daddarbaa jirtu isheen illee dhuftee warra garee ishee wajjin nu dubbistee nu jajjabeessitee isheenis waa waadaa nuu seente qabdi waa walitti deebinu akkasumas ministeerri aadaa fi tuurizimii innis dhufee akkuma kanannis waliin turee waa'ee Oromoo irratti kanaan duras waan hubachiisaa turreen ture dabalataan waan hubatee innis akkuma kana waadaa seenee sokkee qaba. Hinduma isa kanas ammaa booda waa walitti deebinee haasonee akkaataatti dhimmi Oromoo waan Oromoos beekamee asitti hawaasni keenyas jabaatee akka Oromootti of ijaaru. Isa kana irratti gargaarsaaf humna nuu ta'a. Akkasumas ministeerri immigireeshinaa jechuudha sadarkaa Provinsii yookiin naannoo kutaatti kan hojjetu innis dhufee akkuma kana argamee waan hubatee waan barsu bareennis akkuma kana akka hawaasa keenya gargaaruu danda'an isa kana irratti isaanis waadaa seenanii ka deeman qabu. Jaarmiyaalee adda addaa irraas akkasuma kan dhufanii jiru. Walumaa gala hojiin hojjetame hojiin dippiloomaasii hojiin uummata keenyas beeksisu aadaa keenya beeksisu afaan keenya beeksisu eenyummaa keenya beeksisu lafa keenya biyya keenya qabeenya keenya teessuma keenya beeksisu inni kun akka gaariitti waan sagantaa kana irratti karoorsinee olitti hojjetameera. Egaa kana qabannee kanarra dhaabbannee immoo fayyuma akkuma kanatti haasa'uu darbuu otoo hin taane sagantaadhaan bilchinaan ammas irratti hojjetamee bu'aansaa akka qabatamaadhaan irraa argamuu danda'utti caalaatti jechuudha. Bakka jirru kanatti akka hawaasaatti waan hojiin eeggatu keessaa tokkodha jechuudha. Yaa walumaa gala kana fakkaata. Tole jaalala jigiraa xumuruutti deemna baay'ee gaariidha. Inni hojjetame dhugaatti waan nama jajjabeessuu fi abdachiisuudha. Egaa sagantaan kun akkuma jenne waltajjiin kun waltajjii jalqabaati. Haasa'u garuu dhugaadhuma takka mul'atu hirmaannaa hawaasaa fi hamilee argaa turretti sagantaa jalqabaayyuu hin fakkaatu. Haasa'u gara fuulduraatti mee hawwiin keessan maal yookaan karoorri qabdan maal waan kana caalaatti lafa jabeessuu babal'isuu fi akkuma sagantaalee yookaan qophiilee hawaasa Oromoo kan Noorz Ameerikaa fi kan akka Awustiraaliyaa fa'aa bal'isuu namoota adda addaa biyyoota adda addaa irratti afeeruu kanaan hawwiin keessan gara duraa maal fakkaata egaa waan kana caalaatti bal'isanii wannoo gochuun Kanaadaa keessaa guutuutti yoo akka hawaasi Oromoo dhufee argamuuf maal hawwitu? Egaa nuti bal'inaan waan hawaasa keenya waan saba keenya irratti hojjechuun dirqama nurraa eegamudha. Namoota keessumaa alagaa wajjin jiraannu biyya keenya irraa fagaannee jiraannurraa gahee guddaan dirqamni guddaan nurra jiru sanadha. Maaliif saba keenyaa fi qabsoon kun bifa garaagaraa qaba. Sichi akkaataa adda addaatti gara biyya keenyaattis deebi'amee ta'uu akkaataa garaagaraatti fakkeenyaa fi akka tooftaan qabsoo bifa adda addaadhaan qabsaa'uun hin danda'ama. Garuu iddoo jirru kanatti inni guddaan nurraa eegamu wanti nuti hojjechuu qabnu hojiin qabsoon dhimma Oromoo beeksisuudha, hubachiisuudha. Aadaa isaa immoo guddisuudha. Dhalootaas jiran akka isaan of hin wallaalle isa kana irratti hojjechuudha. Magaala jirru qofa keessatti otoo hin taane immoo akkuma amma haasonu bal'isanii sadarkaa biyyaattis isaa alattis harka wal qabatanii wal hubannoodhaan biyya jiramu alattis biyyoota adda addaa hawaasa keenya jiru wajjiniin bal'isanii wal qabatanii akka carraa naannoon sun kennutti waliin hojjechuun barbaachisaadha. Bifa adda addaadhaan jechuudha. Isa kana irratti karoora ni qabna. Bifa garagaraadhaan hawaasa keenya iddoo adda addaa jiru kana wajjin wal qabaannee isaaniin isa feerree
alagaasaa feerree fuulduratti waltajjiilee fakkaatoo ta'anii qindeessinee isuma ammaa kanas immoo akka gaariitti irratti hojjenne fakkeenyaaf yoo fudhatte torban Oromoo torban aadaa Oromoo magaala kana keessatti bulchiinsi magaalaa nu hayyamee jira baruma kana keessa sunis ka bakka ga'e inni heriteejii kunis barana kan inni hayyamame so barana keessatti nu hayyamamee jira amma isa kana irratti illee hojii guddaa nu barbaada kana waliin amma argannee hojjenne kana wajjin wal qabsiisnee illee akka sanaatti hawaasni keenya bakka adda addaa jiru yeroo sanatti dhufee addanatti akka dabarsuu akka waan hojjetamuu qabullee waliin hojjennu alagaa sadarkaa adda addaadhaan waan hubachiisuu qabnu akka hubachiifnu isa kana irratti bilchinaan bal'inaan hojjechuudhaaf karoora ni qabna. Kana qofa miti karoorota adda addaa akka harkaa qabnu kana sana jennee ammallee haasa'uu baanneeyyuu qabatamaadhaan waan irratti hojjetaa jirruuf waan immoo harka geessifataa jirru hedduu qabna. Ka amma harka nu ga'es immoo miidhagfachuu, cululuqfachuu, gabbifachuu, bal'ifachuunii fi hirmaachisuun waan barbaachisaadha jechuudha. Bal'isanii hawaasa keenya ala ka jirus jechuudha. Kanaafuu karoora gaarii qabna. Egaa kanarratti dhaloota nu booda jirus immoo muuxannoo dhaalchisuudhaan kanas immoo booda fuudhee akka inni tarkaanfachiisu gahee guddaa akka inni taphatu isaaniinis cimsuun ijaaruun dirqama nurraa eegamu tokkodha. Sanarrattis hojjetamaa jirra. Amma ijoollee yuuziin yookiin dargaggoonni dhimma aadaa irratti sochii godhan kun kanuma waldaa hawaasaa kana wajjiniin jiran kan akka dargaggootaatti ijaaramanii waan kana irratti nuti jajjabeessaa jirrudha. So bifa adda addaadhaan hanga nuu danda'ame yeroo fi haala maanja irratti egaa jireenyuma biyya Oromaa kanas dhiibaadhuma akkasittiin babal'ifnee hojjetamaa jirra. Egaa waan fuulduraa immoo kana caalaa akkuma nama jedhe irratti karoorsine hojjechuudhaaf waan qabnudha. Kabaranaarra dhaabbannee kabara garii cimsachuudha. Tole egaa yaal darajaan waan ansi gaafatu xumuradhe haa ta'u garuu xumura irratti akka dhaamsaatti waan qabdu yoo jiraate yookaan wanni si hafu yoo jiraate keessumaa hawaasa Oromoo kan aadaa keessa jiranis haa ta'u akka waliigalaatti immoo biyyoota adda addaa keessa jiraniif keessumaa haala yeroo irratti hundaa'uudhaan waan mul'atu irratti hundaa'uudhaan bifa gabaabaan waan dabarfachuu yoo jiraate. Egaa hawaasni keenya bakka adda addaa jiru ka biyyaa alatti jiru baay'een isaa hojiima wal fakkaataa hojjennaa waan advokeesii waan dippiloomaasiis kan jabaatanii hojjetanii noo jiru qubas wal qabnaa waa hedduullee yoon itti himuu baaddeeyyuu garuu iddoo tokko tokkotti carraa naannoo keenya jirutti dhimma bahuu dhabuun hin jiraa. Biyyi hundi haala wal fakkaataan hiree hin qabu. Iddoo tokkotti hireen waan tokkotu gaariidha, iddoo tokkotti waan biraa gaariidha. Isa kanatti dhimma baanee carraa biyyi suniif naannoon sun imaamanni biyya sanaa nuu laatu isa kanatti dhimma baanee waan hawaasa keenyaaf waan saba keenyaaf ta'u hojjechuun bareedaadha. Kanarratti cimuun nurraa eegama. Kan jedhu yaadachiisuun barbaada. Isa kanarratti jechuudha. Karaa biraa nuti wanti nurraa eegamu kana naannoo keenyatti dhaloota nu booda jiruu fi waan aadaa saba keenyaa waan seenaan saba keenyaa keessumaa biyya alaa kana keessatti ulfaataadha ijoolleedhaa fi afaan biyyichaatti dafanii harkifamu, aadaa biyyichaatti dafanii harkifamu. Isa kana keessatti dhaloota keenya fayyisuudhaaf, ceesisuuf, ka biyya jiru waliin wal qabsiisuudhaaf akka jenereeshiniin gargar hin cinne hojii hawaasummaadhaan kan hawaasni hojjetu waan jabaadha. Dirqama nurra jiru keessaa tokko dhaloota irratti hojjechuudha. Isa kana irratti cimuun gaarii ta'uu yaadachiisuun barbaada. Kadhumaa garuu carraa ammaa argannee nuti itti jirru kanaaf irratti hojjennee darbinee amma bara dhufuufis itti qophoonu kana kan Edmonton qofa otoo hin taane kan hunda keenyaa ta'uu hubatamee yaadaanis haa ta'uu waan danda'aniin fagoos jiraatanii biyya keessas dabalatee jechuudha. Hirmaachuu danda'u, jajjabeessuu danda'u. Kanaafuu banaadha hundumaa fi
So kana isaa yaadachiisuun barbaada. Kan asii qofa otoo hin taane kan hunda keenyaa ta'uusaa hubatanii waan kanarratti hirmaannaan isaa ta'u bifa adda addaadhaan qooda akka fudhatanii yaamicha dabarsuuf hin barbaada. Tole Jaaldarajjee Galataa waltajjii aadaa hawaasa Oromoo Dibintan kan aadaatu yeroo jalqabaaf gaggeeffameef daayireektara ta'uudhaan hojii kana milkeessuu keessatti qooda kan gumaachite gaaffii fi deebii dhimma kanarratti hundaa'uudhaan gaggeessine kanumaan raawwannee jirra. Gaaffilee si gaafanneefis deebii quubsaa nuu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee galatoomsiin jenna. Kanarraa kanumaan raawwannee jirra. Tole isinis yorri sabaa'oo galatooma alfaadha. Reediyoo seena qabeessa qabu kana reediyoo miidiyaalee Oromoo hedduu mituun dhaabbatiin dura warra irraafis fakkii ta'ee asiin ga'edha. Galatooma isiniin jechuu barbaannaa waan dhimma Edmonton Heritage Festival yookiin immoo hambaalee aadaa festivaala yookiin ayyaana hambaalee aadaa Edmonton ilaalchisee gaaffiif deebii walumaa gala sochii hawaasa keenyaa ilaalchisee gaaffiif deebii nu gootaniif isinis galatooma ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada maqaa waldaa hawaasa Oromoo Kaaba Albertaatiin. Tansanada tenna melala rufa lichotenna Tansanada tenna melala sagasiketenna Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Ada ufigate dalle nada biya alcha Ada biya sulle melala tenna tirridansa Urfajito difte jarkena kana manunata Urfajito difte jarkena kana manunata Adibale Tansanada tenna melala rufa lichotenna Tansanada tenna melala sagasiketenna Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Ya Oromotiya ada tante jabefaddu Orarsa dedaki bui malkatirrefaddu Margiji dakuti ororo besikete kabaddu Gara gulgulluudhaan dhuguma waggaan kee kadhadhu Gara gulgulluudhaan dhuguma waggaan kee kadhadhu Uliiwwan Tansanada tenna melala rufa lichotenna Tansanada tenna melala sagasiketenna Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Lafdalan kabatan adani daranin kabatan Ada abbakiya angafa manda wal kabajan Wagi kenni tokko yoomiyyuu lamaaniin kakatan Ada abba kenna yoomiyyuu daraaniin kakatan Tansanada tenna melala rufa lichotenna Tansanada tenna melala sagasiketenna Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Kahada tankamnu akamin tabiya kajella Anga boromticha ya balla la fora bagada Oromiyaan ballo namu ada tokko qaba Adaan Oromticha dhuguma dimokiraasii haqa Sirni Gadaa Oromoo dhuguma dimokiraasii haqa
dansanada tenna dansanada tenna melala rufa licho tenna dansanada tenna melala sakasike tenna kahaga tankamnu akamin kabiya kajella kahaga tankamnu akamin kabiya kajella dansanada tenna melala abab gorfotenna wawaginun dale ruguma jera fokotenna wagayon nun dale ruguma jera fokotenna wagayon nun dale ruguma jera fokotenna. Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqaba hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deemnutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof.